Dippiloomaasiin Itoophiyaa hirkattummaarraa gara olaantummaa biyyaalessaatti. Dippiloomaasiin Itoophiyaa daandii hirkattummaa keessaa bahuun amala dantaa biyyaalessaa qixxummaa fi hirmaannaa dammaqaa irratti hundaa'e qabatee jira. Akkuma mammaaksi keenya warqiin nama hin midhaaksu jedhu hariiroo alaa keenya gargaarsa irratti hirkachuu dhiisee gara tumsa tarsiimawaatti ceeheera. Miseensummaa BRICS milkaa'ina seenaa qabeessa Itoophiyaan dinagdee addunyaa keessatti sagalee fi dhiibbaa qabaachuu ishee kan mirkaneessuudha. Shakkii kanaan dura biyyoonni ollaa qaban gurgurtaa anniisaa elektiriikaa fi hidhata daldalaatiin furuu danda'uun injifannoo guddaadha. Carraaqqiin Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf gochaa jirtu xiyyeeffannoo addunyaa argachuun barbaachisummaa ji'oopolitikaa Itoophiyaa mirkaneesseera. Sagantaa Invest in Ethiopia 2026 irratti waliigalteen doolaara biiliyoona 13.1 mallatteeffamuun bu'aa dippiloomaasii kanaan argamedha. Dippiloomaasiin Itoophiyaa amma of eeggannoo ariitii fi bu'aa irratti kan xiyyeeffatedha. Dippiloomaasiin hirkattummaa jalaa ba'e kun dhaloota boruutiif biyya kabajni ishee eeggame dhaalchisuuf utubaadha jedhame. Kaadhimamaan Itoophiyaa koree mirga namoomaa gamtaa mootummootaaf filaman. Yaa'ii mana maree dinagdee fi hawaasummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti filannoo sagalee kennameen kaadhimamaan Itoophiyaa Abdii Jibriil Alii koree mirga dinagdee hawaasummaa fi aadaa keessatti filataman. Obbo Abdiin miseensota mana marichaa 54 keessaa sagalee 49 argachuun kaadhimamtoota 6 teessoo lameen Afriikaaf kenname dorgoman keessaa tokko ta'uun injifatan. Koreen kun ogeeyyii walaba ta'an 18 irraa kan of keessatti qabu yoo ta'u hojiin isaanii imaammata idil addunyaa mirga dinagdee hawaasummaa fi aadaa biyyoota miseensa ta'anii hojiirra ooluu isaa hordofuudha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Abdii injifannoo argataniif baga gammaddan jechuun barri hojii isaanii waggaa 4 milkaa'aa akka ta'uuf hawwii isaanii ibsaniiru. Ishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas gama isaatiin ibsaa baaseen Obbo Abdiin kan amma koomishinichatti koomishinara damee mirga siivilii siyaasa hawaasummaaf dinagdee ta'anii hojjechaa jiran eebila 8 bara 2026 filatamuu isaanii mirkaneesseera. Koomishinichi akka jedhutti filatamuun isaanii dandeettii isaan mirga namummaa irratti qabanii fi Itoophiyaan xiyyeeffannoo dhaabbilee mirga namummaa idil addunyaatiif kennitu kan agarsiisudha jedhani. Hoogganaan koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa Barhun Adeeloo Obbo Abdiin dandeettii bilisummaa fi kutannoo mirga dinagdee hawaasummaa fi aadaa sadarkaa idil addunyaatti guddisuuf qaban irratti amantaa guutuu akka qaban ibsuun baga gammaddan jedhaniiru. Akkasumas injifannoon kun Itoophiyaan qaamolee waliigaltee gamtaa mootummoota waliin qabdu kan jabeessu ta'uu dubbachuun gabaasa dhiyeessuuf gorsa kennamu hojiirra oolchuuf waliin hojiin itti fufa jedhaniiru. Injifannoon kun kan dhufe dhiyeenya kana gurraandhala 2026 keessa yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti Albab Tasfaayee koomitii ogeeyyii Afrikaa mirgaa fi nageenya daa'immanii irratti filatamuu isaanii hordofeeti. Sagalee dubartootaa walqixxummaa fi badhaadhina biyyaa fi bulchiinsa magaalaa Shaashamannetti ayyaanni dubartoota addunyaa 115ffaa fi akka biyya keenyaatti 50ffaan qindeessummaa waajjira dhimma dubartootaa fi daa'imman magaalichaatiin dhaadannoo sagalee dubartoota walqixxummaa fi badhaadhina biyyaaf jedhuun marii paanaaliitiin sirnoota garaagaraatiin kabajameera. Guyyaan dubartoota addunyaa kun sadarkaa aanaalee fi kutaalee magaalaa hundatti sochii siyaas dinagdee fi hawaasummaa hundaa keessatti hirmaannaa dubartootaa cimsuun dinagdee keessatti dubartoota fayyadamaa taasisuuf hojii garaagaraa raawwachuu fi kakka'umsa uumuun sirnoota garaagaraatiin kabajamaa turuun guyyaa har'aa magaalaa Shaashamannetti hooggansa dubartoota sadarkaan jiran dabalatee haadholee siinqee fi qooda fudhattoota biroo hirmaachisuun haala midhaagaadhaan kabajameera. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman magaalichaa aadde Caaltuu Damisee bara kana guyyaa dubartoota addunyaa sadarkaa aanaaleetti jalqabuun dubartoonni hirmaannaa hunda galeessa uumuun fayyadamtoota dinagdee akka ta'anii fi guddina biyyaaf dammaqinaan gahee ofii akka baataniif kakka'umsa uumuuf sochii ispoortii dabalatee gochaalee hojii garaagaraatiin kabajamaa turuu eeruun guyyaa har'aa sadarkaa magaalichaatti kan guduunfamu ta'uu himaniiru. Ayyaanichi hojii dubartoota fayyadamaa taasisuun gochaan kan kabajame yoo ta'u sochii kanaan dubartoonni baazaarii irratti hirmaachuun fayyadamoo ta'uu waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa waliin hojii hojjetameen carraa hojii dubartoota 24 oliif uumamuu maas ispoortii fi sochii misoomaa fi dinagdee magaalichaa hedduu keessatti dubartoota hirmaachisuun fayyadamoo taasisuu aadde Caaltuun ibsaniiru.
Gurmuun dubartootaa waajjira paartii badhaadhina damee magaalaa Shaashamannee gamaagama hojii kurmaana sadaffaa bal'inaan gaggeesse. Gamaagamni kun qooda fudhattoota sadarkaa kutaa magaalaa fi aanota magaalichaa hirmaachisuun haala qindaa'een raawwatameera. Sagantaan gamaagamaa kun hojiiwwan yeroo darbe keessatti hojjetaman madaaluu qofa osoo hin taane bu'aa galmaa'ee cimsuu fi hanqinoota mul'atan sirreessuuf akka bu'uuraatti tajaajiluuf kaayeffateera. Keessattuu kallattii supervizhinii galmee filannoo irratti duraan kenname bu'uura godhachuun hojiiwwan lafa irratti raawwataman gadi fageenyaan ilaalaman. Haaluma kanaan hojiiwwan fuulduraa bu'aa qabeessa akka ta'an kallattiin ifaan kaa'ameera. Itti gaafatamtuun gurmuu dubartoota magaalaa Shaashamannee aadde Alamnesh Gannaa haasawa isaanii keessatti akka ibsanitti gamaagamni gaggeeffame hojii raawwii keessa sadarkaa amma irra jiran ifatti agarsiiseera. Iddoowwan hanqinni itti mul'ate sirreessuuf galteen hojii itti aanu sirnaan qophaa'ee jiraachuu ibsaniiru. Dabalataanis qooda fudhattoonni sadarkaa adda addaa irratti hojjetan hundi itti gaafatamummaa isaanii sirnaan ba'achuun hojii mootummaa paartii milkeessuuf cimanii akka hojjetan dhaamaniiru. Dubartoonni ijaarsa paartii keessatti shoora olaanaa qaban kana hubachuun hirmaannaa isaanii daraan cimsuun bu'aa olaanaa galmeessuu akka qabanis hubachiisaniiru. Gamni kun hojii kurmaana itti aanuuf kakka'umsa haaraa uumuun hojiiwwan dubartootaa paartii badhaadhinaa magaalaa Shaashamannee sadarkaa caalaatti ol guddisuuf murannoo jabaa akka uume ibsameera. Dhaddachi mata malaamaltummaa Neetaanyaahuu dilbata eegala. Dhaddachi himannaa malaamaltummaa muummee Israa'el Benjaaminii Neetaanyaahuu irratti dhiyaate dilbata eebla 12 deebii akka eegalu Reuters dubbii himaa manneen murtii Israa'el wabeeffachuun gabaase. Sababa waraanaan labsiin yeroo muddamaaf dhaabbatee kan ture yoo ta'u waliigaltee dhukaasa dhaabuu labsuu hordofee misaa'illi Iraan irraa gara Israa'el furgiggifamu dhaabbachuu isaatiin dhaddachi kun kan eegalu ta'a jedhame. Manneen murtii Israa'el ibsa kennaniin hojiin abbaa seerummaa deebi'ee jalqabuuf walga'iin dilbataa hanga roobii gidduutti akka gaggeeffamu beeksisaniiru jedha Reuters. Muummeen ministeera Israa'el aangoo irra jiru jalqaba himannaan yakkaa irratti dhiyaatee Neetaanyahuun qorannoo waggoota dheeraa booda bara 2019tti himannaa malaamaltummaa hannaa fi amantaa cabsuu jedhu irratti banamus inni garuu ni haale. Pirezidaantiin Ameerikaa irra deddeebiin pirezidaantii Israa'el Isaak Herzog Neetaanyahuuf dhiifama gaafachaa turaniiru. Qeeqxoonni Neetaanyaahuu sababa mana murtii kanatti dhiyaachuu hin barbaanneef waraana itti fufsiisuu akka barbaadu himaa jiru.